Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyarraa guyyatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara islaamummatti dabalamaa toolan. Namoota muraasa fuula meediyaa irratti bahanii yeroo isaan shahaadaa qabatan ni agarra. Akkasumatti immoo namoonni nuti hin agarre hedduun shahaadaa qabataa toolan. Eega islaamummaan gara dachii tanatti dhuftee haati teenya Khadiija radiyallahu anhaa shahaadaa qabattee Abu Bakris itti aansee shahaadaa qabatee booda guyyaan tokkolleen hin dabarre osoo namni keessatti shahaadaa hin qabatin. Intalli maqaan isii Aasiyaa jedhamtu akkana jechuudhaan seenaa isii haasa'uu jalqabdi. Ani ijoollummaa kiyyarraa kaasee uuman jabaan uumama kanaan dhaabbatu kan uumamni kun isatti irkatu akka jiru nin herreega. Osoo haadha fi abbaan kiyyaa amantaa Budaahizimitti amananii jiranii ani immoo waraqaan eenyummaa kiyyaa akkaan ani kiristaana tahee natti hima. Amantaan irra jiru kanattis imaana guutuu hin qabu, shakkiin natti jira. Umrii kiyya waggaa 13 taheen yaa Rabbi karaa diriiraa keetirratti na qajeelchi je'ee Rabbi kadhataa ture. Mana barumsaa keessatti namoota amantaa garagaraa qabantu jira. Isaan keessaa namoonni islaamaa baay'ee natti tolan ture. Haa ta'u malee isaan irraa waan hin beeku hin qabu. Wanni ani yaadu yoo jiraate islaama biratti dubartiin meeshadha. Dhiirota kaaddamuu fi isaan gammachiisuu qofaa dhagaheen isaanii. Dhiironni isaaniitis kan fedhan fuudhanii kan barbaadan hiiku je'eetan yaadan ture. Namoota hedduu yaada akkanaa qaban wajjinis walgaheen wajjin haasaa ture. Kanaaf amanticha fudhatuudhaaf inuma hin yaadu. Eegan immoo yuunivarsiitii dhaqee booda waggoota 3 dubartoota islaamaa hedduu wajjin wal bare. Haalli uffannaa isaanii, amala isaanii akkaan ani amantaa kana itti dhihaadhee qoradhuuf na hawwisiise. Keessattuu osoon ani amantaa isaanirraa hin tahin akkaataan isaan itti na jaalatan, wal jaalatan, amantii isaanii itti geggeeffatan baay'ee na gammachiisa. Eegasii keessa kiyyatti amantaa islaamaa kana ulfeeffachuu amantaa kiyya kiristaanaa caalatti jaalatuun eegale. Hiriyoota kiyya islaamaa kanatti dhihaadhetiin bal'inaan amantaa islaamaa baratuu eegale. Booda keessas yaanni kiyya dogongoraa fi olola nama irraa baqachiisuuf ololamu tahuun hubadhe. Dhugumatti yeroo sanitti akkaataan jireenya islaamummaa fi amantiin islaamaa kun amantii furmaata rakkoo ilma namaa tahuu hubadheen jira. Garuu shahaadaa hin qabanne malee jetti. Akkumaan ani itti dhihaadhee baradhuun hubannoon kiyyas dabale. Shakkii jiru hunda beekumsaa fi hubannoon of keessaa dhiqee baase. Tola Rabbiitiin bara 1990 Ogoostii 4 fuuldura nama 20 dhaabbadhee haqaan gabbaramaan Allaha malee hin jiru. Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati je'ee ragaa bahee muslima tahe. Gammachuu guyyaa saniitis hin dagadhu. Jireenyi kiyyas guutumaan guututti jijjiiramee waanin uumameefis naaf gale. Aasiyaan sanbooda waan isii qunnamus akkana jechuun dubbatti. Sanboodas haala hamatu na qunname maatii kiyyarraa. Akka tasaa tahee ji'a nani shahaadaa qabadhe sanitti aanee kan seenu ramadaana ture. Maatiin kiyyas islaama tahuu kiyya gaafa baran mobaayilaa fi kitaabban kiyyanarraa fuudhanii mana keessatti na hambisan. Hiriyoota kiyyas qunnamuu hin dandayu. Soomanas soomuu natti hin dhiisan. Dirqamaan na nyaachisan. Yeroo fedhanis nyaata narraa kuutanii na beelessan. Akkaan ani amantaa kana dhiisee deebi'uuf jecha wanti isaan narratti hin yaalle hin jiru. Garuu hin milkoonneef. Salaata irraahis na dhorkanii baatii ramadaanaa kabajamaa kana ani akka biyyatti guyyaa soomee halkan dhaabbatuu hin dandeenye. Yeroo isaan manaa bahan yookaa isaan rafan eeggadheen salaata fardii salaata. Boodas garaanarraa muratanii na azabuu dhiisan. Garuu haati tiyya nan dubbistu. Nin dhagaha yeroo isiin waa'ee kiyyaa boochee hiriyoota fi firoottan isitti himattu. Akka waan ani jalladhee maatii ganee fakkeessite. Duba Aasiyaa waan jettu mokkora hedduutu ture. Haala hamaan dabarse. Rakkoon narra gahe hunduu na cimse malee of duuba na deebisuu hin dandeenye. Akkuman oolee buluunis amantaan tokkichi rakkoo addunyaan keessa jirtu furmaata tahuu islaamummaa qofa tahuun hubadhe. Duba Aasiyaan xumura irrattis waan jettu ani har'a quraana fi hadiisas baradhee dubartii cimtuu ganda keenya keessatti argamtu keessaa takka tahee namoota hedduus gara islaamummatti affeeraa waan rabbiin naa laaffiseen ballama inni mu'mintootaaf seene eeggachaatiin jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii chaayinaala sunnaa rasuulaa seenaa tanarraa waan guddaa baratuu keessan shakkii hin qabu. Viidiyoo kana laayikii godhuudhaan namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf taasisaa. Haga viidiyoo kanarra caaluun walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.